barbaadda yoo jiraate gara YouTube keenna dhuftanii erga daawwattanii booda meeshaalee barbaaddan ajajattanii information isaa beekuu dandeettanii gara suuqa yookaan ammoo farnichara nu irraa information isiniif fuunus yoo dhattanii bifa barbaaddan ajajachuu ni dandeetti jira. Kanaaf guyyaa har'aa biifee Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal akka fakkaatu eessatti argachuu akka dandeettanii fi iddootti isin argattanis isin fiduu akka danda'an haala mijaawaa kan qabaate farnichara tokko deemee information isaa isiniif fuudhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf biifee gosoota hedduu gatii isaas madaalawaa kan ta'e diizaayinoota garaagaraa filannoo keessan irratti kan hundaa'e keessaa filattanii bitachuu ni dandeettan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ajaja keessaniinis diizaayina barbaadan fudhattanii hidhattanii hojjisiisuu akka dandeettanii fi yeroo muraasatti kan barbaadan yoo ta'e ammoo meeshaalee dalagamaniitiin xumuraman dhattanii bitachuu akka dandeettan haalli isaa hunduu mijaa'aadha jechuudha. Kanaaf kallattimaan gara viidiyootti isin dabarsa. Haalli isaa mijaa'aa akka ta'e viidiyoo kwaalitii qabu meeshaalee kwaalitii qabu irratti hundaa'uudhaan isiniif dhiyeessee jira jechuudha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaan wajjin tura. Okey, biffee ajaa'ibaa kan ta'anii hedduu bareedina hedduu kan qabanii fi gatiiwwan isaanis baay'ee tokko madaalawaa akka ta'e akkasumas immoo filannoo keessan irratti hundaa'uudhaaf farnichara isinii hojjeta jennee deemee akkuma duras hin jenne gatii biifee akkasumas diizaayinoota isaa akkasiin filattaniif information isaa isin biraan geenya jechuudha. Kanaaf akka xumura qophii keenyaan wajjin akka tokkan affeerraa kenna isiniif kennee jira jechuudha. Kanaaf akka amma argaa jirtan biifeen kun meeshaa baay'ee tokko bareeda muka immediate muka jedhamu irraa kan dalagame jechuudha. Egaa abbaan farnichara kanaas nu bira jira. Isaa keenya farnichara kana keessatti meeshaa baay'ee tokko bareeda argaa jirra. Biifee kana gatii isaa meeqaan hojjettu? Dheerinni isaa hoo hammami? Dheerinni isaa meetira 1.80dha. Inni kaawwan irraa addaadha. Meetirri isaa lafarraa ol isaanti tokkoo fi akka dalgee isaa 80 meeshaan kun baan 250 sadaf baan kun oli meetira 250 jechuudha. Dheerina baay'ee tokko bareeda ta'e qaba. Inni kun kanaan walirraa bu'eetiin kaama jechuudha. Kan iddoodhaa gara iddoo yoo geessitani isa kanaaf inni kun walirraa bu'eetiin fe'ama jechuudha. Baay'ee tokko kan isaas bareedaadha. Qarshii meeqaan gurguruu dandeettan isa kana? Qarshii 15,000. Inni kun akka gabaatiin qarshii kumaa 12 gurguranii akkasuma dhuftanii baay'ina meeshaa bitatan irratti hundaa'uu danda'a. Iddoo isin geeffatan ta'uu danda'a. Kana irratti hundaa'uudhaan gatii kanarraanis gadi bu'ee isiniif ni gurgurama jechuudha. Kanaafuu akkaataa bitannaa keessaniitiin egaa akkuma isin hin jenne gama kanaanis meeshaa baay'ee tokko bareedatu jira. Filannoo keessan irratti hundooftan jechuu dandeettan jechuudha. Kana meeqaan gurguruu dandeettan gatiin ishee kana qarshii meeqa? Inni meetira 2. Meetira 2. Dalgee isaa akkanni kun meetira 2 jechuudha. Asii ammoo 2.30. Gubbaan isaa gara dheerinaafitti meetira 1 saantii meetira 2 saantii 30. Gatiin isaa meeqaan gurgurtaa? Gatii isaa 15. Qarshii 15,000. Egaa kan jennu malee maamila keenyaa gatii buunee gurguruu dandeenya. gatii buusanii gurguruu danda'an jechuudha. Keessi isaa bifa kana fakkaatuuni halluu barbaadan isiniif dibamuun ni danda'ama. Inni irra kaatan kunis daawwitii irra kan dalagame jechuudha. Kan kufnis kufees jalaa hin cabne jala isaas bifa bareedaa ta'een kan dalagame jechuudha. Innis bifa kanaan baamee komodiinowwan hedduu kan ofirraa qabu jechuudha. Dhuftanii bitachuu dandeettanii. Egaa akkuma isin hin jenne gama kanaanis biifee baay'ee tokko bareedatu jira. Isa kanas bitachuu ni dandeettanii gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaadha. Egaa kun meetirri isaa gara gubbaatti meeqa? Meetira 1.60. Meetira 1 saantii 60. Gatii isaa meeqaan gurgurtan? 7,500. Qarshii 7,500 meeshaa baay'ee tokko bareeda. Kanaaf filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan dhuftanii bitachuu dandeettanii. Bifa kana fakkaatanii keessi isaas jechuudha gara jalaa kanas waan barbaadan kaa'uu dandeettanii. Kunis muka baay'ee tokko cimina qabu MDF irraa kan dalagame jechuudha. Bakka isin barbaadan akkuma dura isin jenne bakka isin barbaadan isin danda'ama. Gama kanas xiqqoo darbineetii meeshaa baay'ee tokko bareedatu jira. Bifa ajaa'ibaati. Kan bitachuu barbaadanis gatiin isaa meeqaan gurguruu dandeettan isaa kan bitachuu barbaadan. Gatiin kanaatii fi kanaa tokkodha. Qarshii 7,000 jechuudha. 7,500. Dhuftanii yoo bitattan meeshaa baay'ee bitachuu dandeettan waan ta'eef waliigaltee keessan irratti hundaa'uudhaan gatii kanarraas bu'amee isinii gurguramuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf halluu isaan filatan fakkeenyaaf kun halluu kana kanas dibuu ni dandeetta jechuudha. Akka abbaan barbaade filannoo keessanii wanta isinitti bareede bitachuu dandeettan jechaadha. Egaa kanaan alattis gosa diizaayina biraa filattanii dhuftanii asitti ajajaan hojjisiifachuu ni dandeettan jechaadha. Wanta isin dhoorri hin jiru isaanis ni hojjechuuf ta'aa kamuyyuu eeyyamamaadha jechaadha. Gama kanaanis biifeewwan xixiqqaa kan lafarraa kan jedhamanis jira. Meeshaa baay'ee tokko bareeda namoonni hedduun meeshaa kana filachuu dandeettan jechaadha. Inni kun akka argaa jirtan kana meetira meeqa? Meetira 1.60. Meeshaa baay'ee tokko bareeda kan gatii isaa meeqaan gurgurtan?
Inni kuma sadii fi dhibba shan. Kuma sadii fi Dhibba shan. kuma sadii fi dhibba shan. Sadhaa bifa kanaan jedhama bifa kanaan bifamu baay'ee tokko bareeda. Kunis jara kanatti jira kan immoo meetira meeqa? Meetira tokko fi 60. Meetira tokko 60 baay'ee tokko bareedaadha. MDF muka jedhamu irraa kan dalagame jechaadha. Gatiin isaas kan tokko meetira tokko gatiin isaa tokkuma bifa garaagaraa qabanii bifa kanaaf kanas